Qormaanni biyyoolessaa Itoophiyaa hatamuu isaatii fi qormaanni barnootaa lamaaf baasiin isaanii miidiyaalee hawaasummaan facaasamuu isaarraan kan ka'e haqamuusaaf yeroon qormaataa haaraan akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 27 hanga 30tti akka kennamu beellamni biraan kennamu ministiriin barnootaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksisee jira. Qormaatni sun akka baasamee facaasamu kataasifame mormii barattoota baatilee ja'aaf Oromiyaa keessatti geggeeffameen wal qabate barattoonni sirnaan barnoota isaanii hordofuuf qormaatichaaf qophii gahaa gochuuf yeroo deeggarsaaf gahaa waan hin argatiniif kanneen jedhan geggeessitoonniif deeggartoonni mormii Oromiyaa keessaa immoo beellamni lammataa mootummaan kenne illee yeroo gahaa akka hin ta'in dubbachuun morman. Kanneen mormii kana dhiyeessan keessaa tokkoof hoogganoota mormii Oromiyaa irraa dhaamsa fudhachuudhaan xalayaa gaaffilee ja'a of keessaa qabuuf ministeera barnootaa obbo Shifarraa Shugguxeetti barreeffame kan itti facaasame daayirektarri olaanaan Oromiyaa miidiyaa neetwoork Jawaar Mahammad beellamni lammataa amma mootummaan kenne kunis barattootaaf ka yeroo gahaa kenne mitii jechuudhaan akka mootummaan xalayaa isaaniif deebii kennu gaafata. Dhimma kanarratti namoonni Jawaariin haasofsiisee jira. Jaallanneen immoo dubbiimaa ministirii barnootaa Itoophiyaa dubbifte har'a gaaffiif deebii Jawaar waliin geggeeffameen jalqabne. Jawaar gurmuun sochii yookaan mormii Oromiyaa keessatti deemaa ture Oromo Protest kan jedhu kanatillee keessatti argamtu ministeera barnootaa Itoophiyaatti xalayaa tokko barreessee jira. Waa'ee qormaanni dhaabbachuutii fi amma immoo deebi'ee saganteessamuu ilaale meeqa biyya gaaffii xalayaa sana keessatti barreeffamee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi maal gaafattan? Egaa akkuma yaadatamu sochiin maqaa Oromo Protestiin godhamu kan uummanni Oromoo hedduun keessatti hirmaataa jiru qormaanni biyyoolessaa godhamu suni akka yeroon isaa jijjiiramu gaafatee ture. Sababni isaatis barattoonni Oromiyaa keessaa sababa sochii warraaqsa jaha oliif godhamaa ture irraa manneen barnootaa cufaa waan turaniif barattoonni baay'eenii fi barsiisonni hidhaa waan turaniif yeroon gahaa hin qabanii seemistera tokko ol barnoota dhabanii jiranii jijjiiramu kan jedhu dhawaatan yaaliin godhamaa ture. Yaaliin sun waan gara mootummaatiin dhageettiin argataniif dhumarratti tarkaanfiin qormaaticha baasanii intarneetiin facaasuudhaan dirqisiisanii qormaata san akka haqu gochuun danda'amee jira. Sanitti aansuudhaan borumtaasaa ministeerri barnootaa karoora haaraa baase. Karoorri haaraan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 27 hanga 30tti qormaanni godhama jedhe. Kuni yeroo ji'a tokkoota achi dheeresse jechuudha. Kun egaa gaafii dhiyeessine barattootaa fi yeroon ji'a tokko amma isin dheerate kun isin gahamoo hin ga'u jennee yeroo gaafannetti barattoonni 5,000 ol deebii kennaniin nuuf hin ga'u yoo xiqqaate baakii 3 barbaachisaa jedhanii. Itti aanseetis manneen barnootaa 23 barsiisota 123 ta'an kanneen zooniilee Oromiyaa hundarra jiran bilbiluudhaan iyyafanne isaanis yaaduma kana deeggaran. Itti aansuun dhimmi qormaataa kun barattoota barsiisota qofaan laallatu sun taa'e warra qormaata baasee qormaata kana bulchuu diree qormaataa ministirii barnootaa waan ilaallatuuf ogeeyyii amma duras ta'ee ammas achi keessa hojjetan yaada gaafannee gorsarraa fuune. Itti aanseetis qormaanni kun yuunivarsiitiilee biyyattii keessa jiru karoora isaan bara dhuuf qaban waan ilaallatuuf hooggantootaa fi bulchitoota yuunivarsiitiileedhaa yuunivarsiitii adda addaatti bilbiluudhaan qunnamuudhaan yaada isaanii fuune. Yaada kana hunda kan barattootatis kan barsiisotaatis kan warra ogeeyyii adda addaa kanas eega walitti cuunfine booda yaada qabxii 6 mootummaadhaaf dhiyeessine. Mee qabxiilee kana dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi? Qabxiin tokkoffaan akka barattoonni gaafatanitti ji'a 3 illee ta'uu baatu ji'i 2 haa kennamuu fi kanaaf qormaanni ji'a adoolessaa gara dhumaarratti haa kennamu tokko kana. Lammaffaa barattoonni kun kitaabileen irraa sassaabamanii waan jiraniif barnoota isaanii akka xumuraniif akka qophaa'aniif kitaabileen irraa sassaabaman haa deebi'aniif. Itti aansee barsiisonni barnoota waan hin xumuraniif barnoota san akka xumursiisaniif yeroon immoo yeroo gannaa waan ta'eef durgoon barbaachisaan akka kennamuuf. Itti aanseetis barattoonni yuunivarsiitiidhaa yeroo gara qe'ee isaaniitti galan ijoollee akka gargaaran jajjabeeffamuu qabu. Bulchiinsi aanaatii fi mana barnootaa haala mijeessuu akka qabu. Dhumarrattis manneen barnootaa keessatti nagaaf tasgabbiin uumamee barattoonni akka qophaa'aniif loltoonni fi poolisoonni naannoo barnootarraa haa fagaatan kun yoo kan godhamu taate barattoonni qophaa'anii qormaatatti seenuu danda'u kan jedhuun itti deemne jechuudha. Kanaaf hanga ammaatti deebiin argattan jiraa? Hanga ammaatti deebiin arganne hin jiru. Mariin akka godhamaa jiru quba qabna. Akka abdiin guddaan nuti goonus mootummaan kun kasaaraa lammataa qabeenya uummataa irratti geessuu yoo kan barbaadu taate malee ni jijjiira jennee abdanna. Sababni isaatis amma dura birrii qofaan yoo lakkaa'ame gara birrii miliyoona 200 fi miliyoona 80 ta'utu kasaaree masa jabeenya isaatiin kan ka'e jechuudha.
ammas yoo taate dirqiidhaan qormaata kana uummata Oromoo irratti barattoota Oromoo irratti fe'uudhaaf yoo kan deemu taate kasaaraas daranii fudhachuu waan danda'uuf itti yaadee qalbiidhaan gadi taa'anii deemuudha qaban. Jarjara argaa jirra. Namni biyya bulchu, namni mootummaa tokko bulchu mortaa fi jarjaraan deemuu hin qabu. Gara kanatti deemurra ogeeyyii biyyootaatiin mari'achiisa. Murtii siyaasaa osoo hin ta'in murtii qalbiidhaan hayyoonni irratti baratanii murteessan kennanii barattoota kanaaf yeroo isaan gaafatan akka kennaniif gaafannee jirra. Qormaanni kun hin bahin duraa deddeebinee yaada keenya dhiyeessineefi turre jettan akkamitti ministeera barnootaa kan quunnamtaniif ka gaaffii yaadas dhiyeessitan gaaffii dhiyeessitan. Sadarkaa duraa irratti wanni godhamee barattoonni barsiisonni maatiin iyyannoo isaanii akka dhiyeessan godhame jechuudha. Kuni osoo gara miidiyaatti hin bahin osoo haasayamin keessuma keessaan akka dhaqanii itti himamu godhame. Itti aansetis sadarkaa waajjira barnoota Oromiyaatitti hayyoonni manguddoon biyyaa beekamoon hogganoota kana akkasumas hogganoota siyaasatti dhiyaachuudhaan ijoolleen kun ji'a jaha hin baranne. Ji'a jaha eegan baratiin qormaataaf yoo ta'an qormaata biyyoolessaa barattoonni naannoo biraa nagayaan baratan keessatti wal dorgomanii dabruu hin danda'anii rakkoo uumaa. Kanaaf yeroon haa kennamu kan dhugaa dhiyeessan warri waajjira barnoota Oromiyaatis gara federaalaa geessuu isaanii ragaa qabna. Federaalaa erga geessan booda kanneen Shawaa Lixaa keessatti argaman manneen barnoota 23 kutaa 10 kutaa 12 malee hin dheeressinu Oromiyaan warra kaan hojii fudhachuu qabdi kan jedhu murtii dabarsan jechuudha. Kanarratti hin dhaabbanne. Itti aansuudhaan bilbila harkaatii fi kan waajjiraa kan qondaalota sirna barnootaatirraa kaasee hamma sadarkaa manneen barnootaa jiran intarneet irratti facaasuun uummanni addunyaarra Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa bakka hundaa akka bilbiluuf godhamee jechuudha. Bilbilli torban tokko guutuu itti bilbilamee itti wayiwaatamaa ture. Ministeeronni abbootiin taayitaa bebbeekamoo ta'an akka qunnamaman ragaa gahaa sagalee waraabni qabna jechuudha. Bifa kanaan qunnamamanii gaafatamanii kanarratti illee deebiin hin kennamne. Itti aansee qormaaticha kana baafnee intarneetiin facaasuudhaan isin dirqisiifna kan jedhu akeekkachiifni itti laatame deebiin kennine. Akeekkachiifni kun intarneet irratti hin maxxane bilbilaan itti himame xalayaadhaan itti kenname jechuudha. Itti aansee qormaanni kun harka eega galee booda jala bultii qormaatichaatitti kooppiin qormaata kanaa ministeericha barnootaatii fi namoota aangoo qabaniif ergamee kunoo qormaanni harka keenya jira Oromiyaa irratti kan hambifne yoo taate gadi dhiifama kan jedhu akeekkachiifni dhumaa laatameef kanallee deebiin isaan kennan kuni kijiba kan jedhu miidiyaadhaan dubbatan jechuudha. Qormaatichi kanatti aansee intarneetiidhaan faca'e. Eega intarneetiidhaan faca'eewu borumtaa ganama dhaqanii ijoolleedhaan deebaa qormaata fudhadhaa jedhanii eega qormaanni deebiin faca'e booda. Sadarkaa kanaan deemne ammallee qunnamtii kan godhaa jirru abalu jechuun barbaannu kara dippiloomaatota biyyaatiin kara manguddoo biyyaatiin kara hayyootaa fi namoota bebbeekamoo biyyaatiin akka isaan bira gahu godhaa jirra. San bira dabarree akka sunillee hin waakkatamnetti intarneetitti banatti gadhiifamee jira. Akka sunillee gahaa miti yoo kan jedhamu taate miidiyaalee akka keessaniitii fi miidiyaalee addunyaa hundatti xalayaa banaa kana facaafnee jirra jechuudha. Qaamni mormii kana Oromiyaa Pirootesti kan jedhu kana ka geggeessu dhimma kana qofatu hin ta'in dhimma Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan aara gurmaawaa ta'een akkaataa itti mootummaa wajjin haasaan yookaan walitti dubbachuun danda'amu waan uumame jira moo kunsa jalqabaa ta'uu isaati? Agartee rakkoon jiru yeroo sochii kun ka'etti gama dippiloomaatotaa fi gama isaan keessaas namoonni tokko tokko gara kamiin mari'atamuu danda'a kan jedhu gaafii dhiyeessanii turan. Yeroo kanatti dhimma siyaasaa irratti dhimma Oromoo laallatu irratti paartiin biyya keessa jiru paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo isin wajjin mari'atee jaarsummaa taa'uu danda'a kan jedhu kenname jechuudha. Amma dura waan kan uummatatti himu. Deebiin isaanii wanni kun isaanitti himamee borumtaa isaa obbo Baqqalaa Garbaatii fi hogganoota biroo hidhaatti galchuudha. Obbo Baqqalaa Nagaa immoo mana keessaa akka hin baane gochuudha jechuudha. Sanii asitti ifatti humni bahee isaanii wajjin negosheet yookiin immoo jaarsummaa taa'uu danda'u lubbuu isaatiif nageenya isaatiif waan gaaga'amuu danda'uuf bifa saniin dabarsanii kennuun barbaachisaa ta'ee waan hin mul'atiniif akkuma lafa jala jirutti sochiin akka itti fufu godhame. Sochii kana keessatti akka amma dura beekamutti jaarmayni hayyuu direerraa yookiin immoo dura taa'arraa gadi bu'ee akkasitti osoo hin ta'in roga jiruun Oromoon kan doktoraa kan poolisiidhaa kan ministeera mootummaarraa kaasee hanga sadarkaa gaditti hayyoonni beekamoon namoonni keenya sadarkaan isaan ittiin hirmaachuu danda'an irratti istiraateejiin bahee irratti hojjetamaa jira. Kanaaf immoo ragaa kan ta'uu danda'u iccitiin mootummaa masaraa muummicha ministeeraatirraa hanga sadarkaa aanaatti iccitiin kamiyyuu olmaan Oromoo biraa hafuu akka hin dandeenyetti irratti hojjetamee ittiin milkaa'amaa jira. Deebii kee gabaabatti si deebisuudhaaf
mootummaan mariidhaaf nagayaan dubbii furuudhaaf fedhii agarsiisan jiru as qofatti miti manguddoota gurguddoo kan isinillee gabaasaa jirtan Shawaa Lixaatitti Arsii Lixaatitti Harargetti Wallaggaa Lixaatitti manguddoodhaan ijoolleen irratti fincilteen nu araarsaa jedhanii yoggaa manguddoon ijoollee qabdee araaraaf akka aadaa biyyaatti fiddu manguddoo fi ijoollee sanillee warratti qabanii hidhan jechuudha. Kun kaleessa godina Harargee bahaa aanaalee Doobbaa keessatti kan ta'edha. Kuni dheengadda Arsii Lixaa keessatti kan ta'edha. San dura Shawaa Lixaa keessatti kan ta'edha. Manguddoon biyyaa kan arrii baasan kan uummanni itti amanu waan hidhamaa jiraniif amma booda mootummaa kana wajjin manguddummaa nama erguun wajjin gattaa'uun lubbuu namaa gaaga'uudha waan ta'eef karaan sun cufametti tarkaanfiin bifa kanaan fudhatamaa deemaa jira. Kanaaf manguddummaan godhamaa jiru gara qaama sadaffaatiin deemaa jira. Amma gaaffiin akka qormaanni kun xumura adoolessaa irratti akka kennamu gaaffiin gaafatan kun yoo deebii argachuudhaa baate tarkaanfiin itti aanu maali? Gaaffii kanaaf deebii sirnaa deebii quubsaa kennan jennee abdannaa yoo kan didanii akkuma amma duraatetti ilkaan ciniinnatanii kan itti deeman taate gaagama guddaa isaanirra gahuu danda'uuf itti gaafatamuuf deeman. Wanni hubatamuu qabu qormaata kana ni baafna jennee akkuma dhaadannetti baafne san qofaa miti. Maastar pilaanii dhaabaa dantaa uummata Oromoodhaan miidha. Dhaabaa hoggaa jennu kun gaaffii xiqqootaati jira. Wareegamni qaqqaaliin ilmaan Oromootiif itti haa kaffalamu malee boodarra osoo hin jaalatin harki isaanii micciiramee akka hafu taasifame. Seherri bulchiinsa magaalota Oromiyaadhaa mirga uummanni Oromoo magaalota irraa qabu miidha. Irraa deebi'aa jedhamanii hoggaa gaafataman didanii itti deeman. Uummanni Oromoo wareegama barbaachisaa ta'e kafalee harka isaanii micciirsisee akka isaan fooyyessanii baasan godhee jira jechuudha. Qormaata kanas akkasumatti irra aanee jira. Irra aanna jedhanii yoo kan deeman taate kasaaraa isaanirra gahu kanarra hammaachuu danda'a jechuudha. Itoophiyaa beeki wanni namni hin beekne Itoophiyaa jalaa gubbatti baadhatee ka guyyaa guyyaan bobbaasee galchuu ilmaan Oromoodhaati. Hayyoota Oromoodhaati, beeksitoota Oromootaati, ekspertoota Oromootaati, teeknishaanota Oromoodhaati. Tarsiimoodha qabna, qophiidha qabna. Kuni garuu biyyarra gaagama geessuu danda'a. Kasaaraa diinagdee guddaadha fiduu danda'a. Nu gara san dhaquun barbaanna. Yoo kan didan taate garuu tarkaanfii fudhatamuu fi kasaaraa isaanirra gahuuf dhibbatti itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf of qopheessuu qaban jechuu akka mootummaatti. Xumura irratti gaaffiinsi gaafachuu barbaadu Jawaar. Mormii Oromiyaa keessaa kan Oromoo Protest jedhamu kana isintu ararraa hooggana ka jedhu oduun adda addaan ni dhaga'ama. Kanaaf itti gaafatama fudhattu isinii kan hoogganu. Akkuma beekamu sochiin kun kan jaarmaa tokkoon nama tokkoon garee tokkoon hoogganamu osoo hin ta'in kan ilmaan Oromoo roga hundaan ogummaa hundaan hiree qaban hundaan keessatti hirmaataa jirantu jira. Poolisoonni irratti hirmaataa jiru, barsiisonni irratti hirmaataa jiru, doktoroonni, qonnaan bulaan, barataan hundumtuu roga isaatiin keessatti hirmaataa jira. Qindeessitoonni sadarkaa gadiirraa hamma olitti bakka adda addaatti kan jiran guutuutti Oromiyaa keessa jiranii haa taatu garuu gadi bahanii ejjennoo isaanii ibsuudhaaf gadi bahanii dubbachuudhaaf nageenyi isaanii sodaachisaa waan ta'eef ejjennoo isaanii karoora isaanii tarsiimoo isaanii nu warri ala jirru warri miidhamuu hin dandeenye warri harka mootummaa isaanii keessa hin jirre akka isaanii hubannuuf dhaamsa nutti kennanii dirqama nutti kennanii kanaaf eega sochiin kun eegalarraa kaasee kaayoo isaanii karoora isaanii ejjennoo isaanii biyya alaatirraa akka dubbi himaatitti annis ijoolleen hedduunis bifa qindaa'een irratti hirmaannee isaan bakka buunee haasayaa jirra. Malee nuti biyya alaatiif isin kana godhaa isin kana hin godhinaa hin jennu isaantu kunoo kana godhuu ennaa kana uummatatti nu himaa tarkaanfii kana fudhannee kana uummatatti nu himaa kana godhuu ennaa kana mootummaatti nu himaa jedhanii isaantu nu dabarsaa nuti isaan irraa fudhanneet gara uummataatii fi gara mootummaa yookiin immoo qaama dhimmi ilaalu miidiyaas haa ta'u gamatti dhiyeessaa jirra. Kireeditillee haa taatu dirqamallee kan qabu isaan uummata biyya keessa jirsan jechuudha. Hirmaattota mormii Oromoo keessaa tokko Jawaar Mohaammed ibsa kana naa kennu keetiif guddaan si galatoomsadha. Asilleen ulfaadhu namuu fi sagaleen Ameerikaa hiriiraan Kana irratti ministiriin barnootaa Itoophiyaa deebii kenne bor qabannee dhiyaanna. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Qormaanni biyyoolessaa Itoophiyaa hatamuu isaatiif qormaanni barnootaa lamaaf baasiin isaanii miidiyaalee hawaasummaan facaasamuu isaarraan kan ka'e haqamuusaaf yeroon qormaataa haaraan akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajii 27 hanga 30tti akka kennamu beellamni biraan kennamu ministiriin barnootaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksisee jira. Qormaatni sun akka baasamee facaasamu kataasifame mormii barattoota baatilee ja'aaf Oromiyaa keessatti geggeeffameen wal qabate barattoonni sirnaan barnoota isaanii hordofuuf qormaatichaaf qophii gahaa gochuuf yeroo deeggarsaaf gahaa waan hin argatiniif kanneen jedhan geggeessitoonniif deeggartoonni mormii Oromiyaa keessaa immoo
beellamni lammataa mootummaan kenne illee yeroo gahaa akka hin ta'in dubbachuun morman. Kanneen mormii kana dhiyeessan keessaa tokkoof hoogganoota mormii Oromiyaa irraa dhaamsa fudhachuudhaan xalayaa gaaffilee 6 of keessaa qabuuf ministeera barnootaa obbo Shifarraa Shugguxeetti barreeffame kan itti facaasame daayirektarri olaanaan Oromiyaa miidiyaa neetwoork Jawaar Mohaammed beellamni lammataa amma mootummaan kenne kunis barattootaaf ka yeroo gahaa kenne mitii jechuudhaan akka mootummaan xalayaa isaaniif deebii kennu gaafata. Dhimma kanarratti namoonni Jawaariin haasofsiisee jira. Jaallanneen immoo dubbiimaa ministeera barnootaa Itoophiyaa dubbifte har'a gaaffiif deebii Jawaar waliin geggeeffameen jalqabne. Jawaar gurmuun sochii yookaan mormii Oromiyaa keessatti deemaa ture Oromo Protest kan jedhu kanatillee keessatti argamtu ministeera barnootaa Itoophiyaatti xalayaa tokko barreessee jira. Waa'ee qormaanni dhaabbachuutii fi amma immoo deebi'ee saganteessamuu ilaale meeqa biyya gaaffii xalayaa sana keessatti barreeffamee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi maal gaafattan? Egaa akkuma yaadatamu sochiin maqaa Oromo Protestiin godhamu kan uummanni Oromoo hedduun keessatti hirmaataa jiru qormaanni biyyoolessaa godhamu suni akka yeroon isaa jijjiiramu gaafatee ture. Sababni isaatis barattoonni Oromiyaa keessaa sababa sochii warraaqsa 6 oliif godhamaa ture irraa manneen barnootaa cufaa waan turaniif barattoonni baay'eenii fi barsiisonni hidhaa waan turaniif yeroon gahaa hin qabanii seemistera tokko ol barnoota dhabanii jiranii jijjiiramu kan jedhu dhawaatan yaaliin godhamaa ture. Yaaliin sun waan gara mootummaatiin dhageettiin argataniif dhumarratti tarkaanfiin qormaaticha baasanii intarneetiin facaasuudhaan dirqisiisanii qormaata san akka haqu gochuun danda'amee jira. Sanitti aansuudhaan borumtaa isaa ministeerri barnootaa karoora haaraa baase. Karoorri haaraan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 27 hanga 30tti qormaanni godhama jedhe. Kuni yeroo ji'a tokkoota achi dheeresse jechuudha. Kun egaa gaafii dhiyeessine barattootaa fi yeroon ji'a tokko amma isin dheerate kun isin gahamoo hin gahu jennee yeroo gaafannetti barattoonni 5,000 ol deebii kennaniin nuuf hin gahu yoo xiqqaate baasii 3 barbaachisaa jedhanii. Itti aanseetis manneen barnootaa 23 barsiisota 123 kan kanneen zooniilee Oromiyaa hundarra jiran bilbiluudhaan iyyafanne isaanis yaaduma kana deeggaran. Itti aansuun dhimmi qormaataa kun barattoota barsiisota qofaan laallatu sun taa'e warra qormaata baasee qormaata kana bulchuu diree qormaataa ministeerii barnootaa waan ilaallatuuf ogeeyyii amma duras ta'ee ammas achi keessa hojjetan yaada gaafannee gorsarraa fuune. Itti aanseetis qormaanni kun yuunivarsiitiilee biyyattii keessa jiru karoora isaan barachuuf qaban waan ilaallatuuf hooggantootaa fi bulchitoota yuunivarsiitiileedhaa yuunivarsiitii adda addaatti bilbiluudhaan qunnamuudhaan yaada isaanii fuune. Yaada kana hunda kan barattootatis kan barsiisotaatis kan warra ogeeyyii adda addaa kanas eega walitti cuunfine booda yaada qabxii 6 mootummaadhaaf dhiyeessine. Mee qabxiilee kana dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi? Qabxiin tokkoffaan akka barattoonni gaafatanitti ji'a 3 illee ta'uu baatu ji'i 2 haa kennamuu fi kanaaf qormaanni ji'a adoolessaa gara dhumaarratti haa kennamu tokko kana. Lammaffaa barattoonni kun kitaabileen irraa sassaabamanii waan jiraniif barnoota isaanii akka xumuraniif akka qophaa'aniif kitaabileen irraa sassaabaman haa deebi'aniif. Itti aansee barsiisonni barnoota waan hin xumuraniif barnoota san akka xumursiisaniif yeroon immoo yeroo gannaa waan ta'eef durgoon barbaachisaan akka kennamuuf. Itti aanseetis barattoonni yuunivarsiitiidhaa yeroo gara qe'ee isaaniitti galan ijoollee akka gargaaran jajjabeeffamuu qabu. Bulchiinsi aanaatii fi mana barnootaa haala mijeessuu akka qabu. Dhumarrattis manneen barnootaa keessatti nagaaf tasgabbiin uumamee barattoonni akka qophaa'aniif loltoonni poolisoonni naannoo barnootarraa haa fagaatan. Kun yoo kan godhamu taate barattoonni qophaa'anii qormaatatti seenuu danda'u kan jedhuun itti deemne jechuudha. Kanaaf hanga ammaatti deebiin argattan jiraa? Hanga ammaatti deebiin arganne hin jiru. Mariin akka godhamaa jiru quba qabna. Akka abdiin guddaan nuti goonus mootummaan kun kasaaraa lammataa qabeenya uummataa irratti geessuu yoo kan barbaadu taate malee ni jijjiira jennee abdanna. Sababni isaatis amma dura birrii qofaan yoo lakkaa'ame gara birrii miliyoona 200 fi miliyoona 80 ta'utu kasaaree masa jabeenya isaatiin kan ka'e jechuudha. Ammas yoo taate dirqiidhaan qormaata kana uummata Oromoo irratti barattoota Oromoo irratti fe'uudhaaf yoo kan deemu taate kasaaraas daranii fudhachuu waan danda'uuf itti yaadee qalbiidhaan gadi taa'anii deemuudha qaban. Jarjara argaa jirra. Namni biyya bulchu namni mootummaa tokko bulchu mortaa fi jarjaraan deemuu hin qabu. Gara kanatti deemurra ogeeyyii biyyootaatiin mari'achiisa. Murtii siyaasaa osoo hin ta'in murtii qalbiidhaan hayyoonni irratti maratanii murteessan kennanii barattoota kanaaf yeroo isaan gaafatan akka kennaniif gaafannee jirra. Qormaanni kun hin bahin duraa deddeebinee yaada keenya dhiyeessinee fi turre jettan akkamitti ministeera barnootaa ka quunnamtaniif ka gaaffii yaadas dhiyeessitan gaaffii dhiyeessitan? Sadarkaa duraarratti wanni godhamee barattoonni barsiisonni maatiin iyyannoo isaanii akka dhiyeessan godhame jechuudha.
kuni osoo gara miidiyaatti hin bahin osoo haasayamin keessuma keessan akka dhaqanii itti himamu godhame. Itti aansetis sadarkaa waajjira barnoota Oromiyaatitti hayyoonniif manguddoon biyyaa beekamoon hogganoota kana akkasumas hogganoota siyaasatti dhiyaachuudhaan ijoolleen kun ji'a jaha hin baranne. Ji'a jaha eegan baratiin qormaataaf yoo ta'an qormaata biyyoolessaa barattoonni naannoo biraa nagayaan baratan keessatti wal dorgomanii dabruu hin danda'anii rakkoo uumaa. Kanaaf yeroon haa kennamu kan dhugaa dhiyeessan warri waajjira barnoota Oromiyaatis gara federaalaa geessuu isaanii ragaa qabnaa. Federaalaa erga geessan booda kanneen aanaa Shawaa Lixaa keessatti argaman manneen barnoota 23 10-12 malee hin dheeressinu Oromiyaan warra kaan hojii fudhachuu qabdi kan jedhu murtii dabarsan jechuudha. Kanarratti hin dhaabbanne. Itti aansuudhaan bilbila harkaatii fi kan waajjiraa kan qondaalota sera barnootaatirraa kaasee hamma sadarkaa manneen barnootaa jiran intarneet irratti facaasuun uummanni addunyaarra Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa bakka hundaa akka bilbiluuf godhamee jechuudha. Bilbilli torban tokko guutuu itti bilbilamee itti wayiwaatamaa ture. Ministeeronni abbootiin taayitaa bebbeekamoo ta'an akka qunnamaman ragaa gahaa sagalee waraabni qabna jechuudha. Bifa kanaan qunnamamanii gaafatamanii kanarratti illee deebiin hin kennamne. Itti aansee qormaaticha kana baafnee intarneetiin facaasuudhaan isin dirqisiifna kan jedhu akeekkachiifni itti laatame deebiin kennine. Akeekkachiifni kun intarneet irratti hin maxxane bilbilaan itti himame xalayaadhaan itti kenname jechuudha. Itti aansee qormaanni kun harka eega galee booda jala bultii qormaatichaatitti kooppiin qormaata kanaa ministeericha barnootaatii fi namoota aangoo qabaniif ergamee kunoo qormaanni harka keenya jira. Oromiyaa irratti kan hambifne yoo taate gadi dhiifama kan jedhu akeekkachiifni dhumaa laatameef kanallee deebiin isaan kennan kuni kijiba kan jedhu miidiyaadhaan dubbatan jechuudha. Qormaatichi kanatti aansee intarneetiidhaan faca'e. Eega intarneetiidhaan faca'eewu borumtaa ganama dhaqanii ijoolleedhaan deebaa qormaata fudhadhaa jedhaniin eega qormaanni deebiin faca'e booda sadarkaa kanaan deemne ammallee qunnamtii kan godhaa jirru abalu jechuun barbaannu kara dippiloomaatota biyyaatiin kara manguddoo biyyaatiin kara hayyootaa fi namoota bebbeekamoo biyyaatiin akka isaan bira gahu godhaa jirra. San bira dabarree akka sunillee hin waakkatamnetti intarneetiitti banatti gadhiifamee jira. Akka sunillee gahaa miti yoo kan jedhamu taate miidiyaalee akka keessaniitii fi miidiyaalee addunyaa hundatti xalayaa banaa sana facaafnee jirra jechuudha. Qaamni mormii kana Oromiyaa Pirootesti kan jedhu kana ka geggeessu dhimma kana qofatu hin ta'in dhimma Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan aara gurmaawaa ta'een akkaataa itti mootummaa wajjin haasaan yookaan walitti dubbachuun danda'amu waan uumame jira moo kunsa jalqabaa ta'uu isaati? Agartee rakkoon jiru yeroo sochii kun ka'etti gama dippiloomaatotaa fi gama isaan keessaas namoonni tokko gara kamiin mari'atamuu danda'a kan jedhu gaafii dhiyeessanii turan. Yeroo kanatti dhimma siyaasaa irratti dhimma Oromoo laallatu irratti paartiin biyya keessa jiru paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo isin wajjin mari'atee jaarsummaa taa'uu danda'a kan jedhu kenname jechuudha. Amma dura waan kan uummatatti himu. Deebiin isaanii wanni kun isaanitti himamee borumtaa isaa obbo Baqqalaa Garbaatii fi hogganoota biroo hidhaatti galchuudha. Obbo Baqqalaa Nagaa immoo mana keessaa akka hin baane gochuudha jechuudha. Sanii asitti ifatti humni bahee isaanii wajjin neegosheet yookiin immoo jaarsummaa taa'uu danda'u lubbuu isaatiif nageenya isaatiif waan gaaga'amuu danda'uuf bifa saniin dabarsanii kennuun barbaachisaa ta'ee waan hin mul'atiniif akkuma lafa jala jirutti sochiin akka itti fufu godhame. Sochii kana keessatti akka amma dura beekamutti jaarmayni hayyuu direerraa yookiin immoo dura taa'arraa gadi bu'ee akkasitti osoo hin ta'in roga jiruun Oromoon kan doktoraa kan poolisiidhaa kan ministeera mootummaarraa kaasee hanga sadarkaa gaditti hayyoonni beekamoon namoonni keenya sadarkaan isaan ittiin hirmaachuu danda'an irratti istiraateejiin bahee irratti hojjetamaa jira. Kanaaf immoo ragaa kan ta'uu danda'u iccitiin mootummaa masaraa muummicha ministeeraatirraa hanga sadarkaa aanaatti iccitiin kamiyyuu olmaan Oromoo biraa hafuu akka hin dandeenyetti irratti hojjetamee ittiin milkaa'amaa jira. Deebii kee gabaabatti si deebisuudhaaf mootummaan mariidhaaf nagayaan dubbii furuudhaaf fedhii agarsiisan jiru as qofatti miti manguddoota gurguddoo kan isinillee gabaasaa jirtan Shawaa Lixaatitti, Arsii Lixaatitti, Harargetti, Wallaggaa Lixaatitti manguddoodhaan ijoolleen irratti fincilteen waraarsaa jedhanii yoggaa manguddoon ijoollee qabdee araaraaf akka aadaa biyyaatitti fiddu manguddoo fi ijoollee sanillee irratti qabanii hidhan jechuudha. Kun kaleessa godina Harargee bahaa aanaalee Doobbaa keessatti kan ta'edha. Kuni dheengadda Arsii Lixaa keessatti kan ta'edha. San dura Shawaa Lixaa keessatti kan ta'edha. Manguddoon biyyaa kan arrii baasan kan uummanni itti amanu waan hidhamaa jiraniif amma booda mootummaa kana wajjin manguddummaa nama erguuf wajjin gattaa'uun lubbuu namaa gaaga'uudha waan ta'eef karaan sun cufametti tarkaanfiin bifa kanaan fudhatamaa deemaa jira. Kanaaf manguddummaan godhamaa jiru gara qaama sadaffaatiin deemaa jira. Amma gaaffiin akka qormaanni kun xumura adoolessaa irratti akka kennamu gaaffiin gaafattan kun yoo deebii argachuudhaa baate
tarkaanfiin itti aanu maali? Gaafii kanaaf deebii sirnaa deebii quubsaa kennan jennee qabdannaa yoo kan didanii akkuma amma duraatetti ilkaan ciniinnatanii kan itti deeman taate gaagama guddaa isaanirra gahuu danda'uuf itti gaafatamuuf deeman. Wanni hubatamuu qabu qormaata kana ni baafna jennee akkuma dhaadanne itti baafne san qofaa miti. Maaster pilaanii dhaabaa dantaa uummata Oromoodhaan miidha. Dhaabaa hoggaa jennu kun gaafii xiqqootaati jira. Wareegamni qaqqaaliin ilmaan Oromootiif itti haa kaffalamu malee boodarra osoo hin jaalatin harki isaanii micciiramee akka hafu taasifame. Seherri bulchiinsa magaalota Oromiyaadhaa mirga uummanni Oromoo magaalota irraa qabu miidha. Irraa deebi'a jedhamanii hoggaa gaafataman didanii itti deeman. Uummanni Oromoo wareegama barbaachisaa ta'e kafalee harka isaanii micciirsisee akka isaan fooyyessanii baasan godhee jira jechuudha. Qormaata kanas akkasumatti irra aanee jira. Irra aanna jedhanii yoo kan deeman taate kasaaraa isaanirra gahu kanarra hammaachuu danda'a jechuudha. Itoophiyaa beeku wanni namni hin beekne Itoophiyaa jalaa gubbatti baadhatee ka guyyaa guyyaan bobbaasee galchuu ilmaan Oromoodhaati. Hayyoota Oromoodhaati, beeksitoota Oromootaati, ekspertoota Oromootaati, teeknishaanota Oromoodhaati. Tarsiimoodha qabna, qophiidha qabna. Kuni garuu biyyarra gaagama geessuu danda'a. Kasaaraa diinagdee guddaadha fiduu danda'a. Nu gara san dhaquun barbaanna. Yoo kan didan taate garuu tarkaanfii fudhatamuu fi kasaaraa isaanirra gahuuf dhibbatti itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf of qopheessuu qaban jechuu akka mootummaatti. Xumura irratti gaaffiinsi gaafachuu barbaadu Jawaar. Mormii Oromiyaa keessaa kan Oromoo Protest jedhamu kana isintu adarraa hooggana ka jedhu oduun adda addaan ni dhaga'ama. Kanaaf itti gaafatama fudhattu isinii kan hoogganu. Akkuma beekamu sochiin kun kan jaarmaa tokkoon nama tokkoon garee tokkoon hoogganamu osoo hin ta'in kan ilmaan Oromoo roga hundaan ogummaa hundaan hiree qaban hundaan keessatti hirmaataa jirantu jira. Poolisoonni irratti hirmaataa jiru, barsiisonni irratti hirmaataa jiru, doktoroonni, qonnaan bulaan, barataan hundumtuu roga isaatiin keessatti hirmaataa jira. Qindeessitoonni sadarkaa gadiirraa hamma olitti bakka adda addaatti kan jiran guutuutti Oromiyaa keessa jiranii haa taatu garuu gadi bahanii ejjennoo isaanii ibsuudhaaf gadi bahanii dubbachuudhaaf nageenyi isaanii sodaachisaa waan ta'eef ejjennoo isaanii karoora isaanii tarsiimoo isaanii nu warri ala jirru warri miidhamuu hin dandeenye warri harka mootummaa sanii keessa hin jirre akka isaanii dubbannuuf dhaamsa nutti kennanii dirqama nutti kennanii kanaaf eega sochiin kun eega galarraa kaasee kaayoo isaanii karoora isaanii ejjennoo isaanii biyya alaatirraa akka dubbi himaatitti annis ijoolleen hedduunis bifa qindaa'een irratti hirmaannee isaan bakka buunee haasayaa jirra. Malee nuti biyya alaati isin kana godhaa isin kana hin godhinaa hin jennu isaantu kunoo kana godhuu ennaa kana uummatatti nu himaa tarkaanfii kana fudhannee kana uummatatti nu himaa kana godhuu ennaa kana mootummaatti nu himaa jedhanii isaantu nu dabarsaa nuti isaan irraa fudhanneet gara uummataatii fi gara mootummaa yookiin immoo qaama dhimmi ilaalu miidiyaas haa ta'u gamasitti dhiyeessaa jirra. Kireeditillee haa taatu dirqamallee kan qabu isaan uummata biyya keessa jirsan jechuudha. Hirmaattota mormii Oromoo keessaa tokko Jawaar Mohaammed ibsa kana naa kennuu keetiif guddaan si galatoomsadha. Atilleen ulfaadhu namoo fi sagaleen Ameerikaa hiriiraan kenna. Kana irratti ministiriin barnootaa Itoophiyaa deebii kenne bor qabannee dhiyaanna.